Tokko qo'ee gaamma saamma sittani magaalummaa isaa sitti maara. Isii bubbucuu sitti maara. Lammaffaa mootummaan kun biqiltuu biyya keenya magariisa gochuudhaaf biqiltuu ofiisaatii dhaqee dhaabee hoggaadhaan dhaabeedhaaf sarramu dhaabeedhaaf isaan jiru. Dhugaa mosooma. Dhugaa garuu gaafii sirraa. Waan qo'ee waan mootummaan Afrikaa takka argee hin beekne Noobel Piraayizii akka dhufeen otoo ooleen bulin biyya keenya Itoophiyaadhaaf Noobel Piraayizii nuu galchuun dhugaadha mosooma. Habibi waa'ee kanaa maali hin beekne gara misoomaatti lola kana wajjin dhaggeeffadhu boo dhaggeeffataati siniin ta'u wanta kana biyya keenya lola kana waliin harkisee akka arabni faranjiin gadi baatee Itoophiyaa jettee iyyitu ragaadhaan si agarsiisu kan godhe eenyunni mootummaa kana otoo irraa dhaabbatame yoo kana caala akka ni dachaan hojjetu amantamoo namantu achirra dhaabadhuuti dhimma mootummaa dhiisii naannoo keenya keessa rakkoo jira akka naannootti rakkoo qabna rakkoo kana wannan dubbataa jiru ajandaan kooyyuu rakkoon naannoo Oromiyaa keessa deemaa jiru fi Itoophiyaa keessa deemaa jiru kanaaf nu dargaggeeyyiin Itoophiyaa dargaggeeyyiin Oromoo waliin tahamee mootummaa kana wajjin tahamee eeruu kun kennuudhaan rakkoo akkasiitu bulchiinsa gaariin naannoo keenya hin jiru naannoo kanaa bulchiinsi gaariin hin jiru jennee mootummaadhaa eeruu kennee irraa dubbannee marii gochuu moo mootummaadhuma bara dhufaa darbaa akka abbootii keenya abaaraa jijjiiramuu qaba. Eengadda ol galleen bakkeedhaaf bolesso. Okay, si deebisuu Mubaarak. Ani immoo waan hin jechaa jiru nuti humna keenya ol ta'ee waggaa meeqa muluu ajjeefamaa jirra. Sagalee nuu taadha. Sagalee nuu taadha. Ooy dhaggeeffadhu naffi xadhaa maa muddamtaa? Nuti aspaaltiin bichaa, fooqiin bichaan, ataakiltiin bichaan ilma namaati erga ilmi namaa lubbuudhaan hin jiraanne nun barbaachisu. Biyya keenyaaf nageenya nu buusi. Hunduu amantii ofiitiin amantiitti amanu naa jiraatu nu eegii dhabar. Waaqa gaditti bee kan Itoophiyaa eegaa jiru Dooktar Abiyyi miti. Mangistii Itoophiyaati miti. Doktor Abiyyi dhiisii dhaggeeffadhu. Doktor Abiyyi dhiisiitii dhaggeeffadhu waan sitti waan ati siin galle tokko jira dhabni siyaasa. Doktor Abiyyi dhiisiitii ummata walii galee mootummaa waliin jiraataa jirutiyyuu akkas jedha malee ummata asii gamanaa laga keessatti kabiraa tokko qopheeffatee ispoortii qopheeffatee achi miliksee horii kennaa nyaata kennaa waa hunda kennaa qodaa bishaan kennaa fi asii immoo mootummaan eegi hin danda'amu. Mubaarak okay laalme. Danda'amu wattaaddarri Itoophiyaa dhagaye Doktor Abiyyi tokkitti dhiisiiti wattaaddarri Itoophiyaa guutuun barrii kerroo kaame hin danda'amu. Mubaarak takka bichaa dubbadhu Mubaarak Habibi. Eenyu gargaaree naan socho'aa jiran Itoophiyaa keessa socho'aa jiru. Ani sitti gargaaran. Osoo barbaade mangittiin Itoophiyaa kun warroota akkatti jeequ kan warroota nama ajjeesaa jiru kan warroota biyya kana jeeqaa jiru gizee tokkoon balleessuu hin danda'a. Gizee tokkoon balleessuu hin danda'a. Eenyu akkana siin jedhe. Hin danda'ee mangittii Itoophiyaa. Akkamitti barbaatan hin danda'u. Humna qaba. Na dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhu. Amma mootummaan fakkeenyaaf Nanas gaddaniin Mubaarak. Eeruu kennuu dandeessaa? Amma fakkeenyaaf warra akkanas hin godhaa jiran eeruu kennuu dandeessaa? As jala jiru ta'a. Warra isin fixaa jiru eeruu kennuu dandeessaa? Balleessu mootummaan. Dubbadhati ni asataa. Eenyu jarri? Maaltu? Eenyu qaamni dhatee uummata fixaaru Arsii keessatti? Habibi maal atu beekta maal na gaafattareen? Ati garuu tokko paartii wayii yaamuun barbaaddu ayyaamtu yeroo hunda faannoo tippilleeffii jetta okay? Paartii Abaawoodha? Habibi Kunan awwaama Abaawoodha? Dhaggeeffadhu laal. Abaawoo uummata fixaa jira? Dhaggeeffadhu sitti maani? Nuti kan beeknu kan biyya bulchaa jiru mangittii Itoophiyaa biltsiginnaan beekaa. Naannoo dhufe jechuudha bakka adiisaa. Naannootu fixaara jechuudha. Dhaggeeffadhu. Kan nuti beeknu kan biyya bulchaa jiru biltsiginnaadha. Biltsiginnaan oduu barbaade hunda isaaniitu balleessuu hin danda'a. Yeroo mootummaa yeroo lama sadii opereeshinii gochuudhaaf naannoo sanas naannoo tokko dhaqeera. Maaliif uummanni gadi bahee jara kanaan nu fixaara kunoo asoo oolu lagaa kana keessa jiru jedhee maaf hin kennin uummanni eeruu. Gizee nama 20 marraqsiisne 10 marraqsiisne jedhu oduu fixuu barbaade bakka tokkotti fixu. Dhiisimee waa'ee isaati miti. Ani amma laal har'as borut fiti
ለአርሲ ጭርካ ላሉት ለኦርቶዶክስ ተዋሕዶ የሬተን ኦርቶዶክስ እንጀዲን ኡመተ ኬኛ ናኖ ስልካት ዱማ ጅራኑፍ ጀዲ ማለ ኦርቶዶክስ እንጀዲን ኦባተ ደባፍቴ ኡመተ ደንባሲን ኡመተ ወጋ ኩማሜ ቀነጋዳ ሎ ጅንጅራት እስላም ክርስቲያና ሙባረክ ኦኬ አመንቲን ብራቲ ታጀፈማ ጅራ ጀቴ ጉያ ከም ባቴ ፍቲ ጋፈቴ ቤታት ጉያ ከም yoom fiti jettee uummanni shirka ajjeefamaa jira. Uummanni Oromoo ajjeefamaa jira. Mangistiin nu dhaqqabi jettee viidiyoo jettee beektaati. Eenyu kan ajjeesaa jiru eenyu kan du'aa jiru. Warra hidhatee deemu sagalee ta'uun numne nama. Uummata isa miidhamaa jiru mootummaadhaan miidhamne warra jedhaa jiru wajjin haasa'uu dhufe anamma. Saatiin asirratti uummata biyya keessatti mootummaan nu dararaa jira jedhaa jiruun meemee eessa naannoo kami kan mootummaan dararaa jiru naannoo kamiidha. Isa ofii keetii nyaachiftee ofii keetii obaaftee keenya jettee ofitti qabdee gola kee keessa qaattee teessuuf walumaan achitti fixadha. Dubbii ati dubbate keessa Mubaarak dhugaa wanni ati dhugaa dubbate keessa maal beektaa? Biyya alaa ta'anii birrii sheerii godhaniin inni waan handaan barta wannan ija kiyyaan akkanatti arge inni dhugaadha. Isa anis hin deeggara. Obboleessa koo dhaggeeffadhu. Ati maa eeruun kennin yeroo guruppiidhaan birriin funaanamee warra sirkaa keessa rabbashaa jiru warra biyya keessa jeeqaa jiru yeroo argitu. Dirqama qabdu. Yeroo ammaa kanaa siin hin jenne bara 2022-23 wannan ija kiyyaan arge. Maaliif eeruun kennin gaa? Maaliif eeruu biyya akkanaa keessaa? Atama Dubaayin jirta miti? Dubaayin jirta miti? Sin dubbisaa eeruu naa kennime. Mubaarak asumaa waa dubbadhee ba'a Laa waa tokkoon dubbatiin fitte taati. Waa'ee biraati miti waa'ee biraati miti yani. Waa'ee biraati. Keessan haasofnaa Mubaarak ani nama baay'ee si jaaladha. Bakka dhiisi ishee amma kuwanaasii waliin jibbine akka dargaggeessatti waliin mari'annee rakkoo biyya keenya keessa jiru waliin furmaata keenyaadha. Boona. Jirtaa boona. Boona hin jiru fakkaata. Boona. Nee dubbadhu waalaikum salaam maal jettaati ajandaa kana. Dubbachuurra dhaggeeffachuun akka waa hundaa ol ta'u hundi keessanuu ni beeytanii mubee dhugaa rabbi waan nama yaada nama keessaa fuudhuun gaariidha. Baga carraa kennitee fi obboleessa keenya kanaatilleen waa'ee biyya keenya haasofsiisuu irratti yaadni amma ati haasoitu yaadni namni kun haasa'u garagara. Wanti ati dubbataa jirtu waa'ee jaarmaa biyyaa waa'ee nageenya biyyaa dubbachaa jirta. Obboleessi keenya kaasirra ol ba'e ammoo wanti inni dubbachaa jiru tokko amantaaf amantaa walitti buusuu lammaffaa ammoo qaama biraatiif qaama biraa walitti harkisuudha yaadni isaa. No akkasii miti. Haddallee barullee yoo taate biyya namaatillee jiraannu biyya keessaa maatii qabna biyyi nagayaan akka jiraattu barbaanna. Biyyi yoo nagayaan jiraatte maatiin nagayaan jiraata. Amantaaf amantaa walitti buusuun hin barbaachisu obboleesso. Yoo fakkeenya mootummaa jibbuun waan biraa dhageeffadha. Mootummaa jibbuun waan biraa sabaaf isa walitti buusuun waan biraati. Ati akka barbaadde jaalachuu dandeetta jibbuu barbaadda. Sagaleen kiyya dhagamaami uummatoo. Dhageeffadhu mubee si dhageeffachaa turre karaa natti deemaa turte karaa garteetiin isa qajeelchuu barbaadde. Garuu obboleessi keenya kaasirraa sun tokkoffaarra wanti inni kaasaatiin ture ka isin jala deemtan san jedhe waa'ee Mubaarak kan Jawaar kaasaa ture asirratti waa'ee amantaaf amantaa walitti buusuu kaasaa ture waa'ee dhaabaa kaasaa ture inni aslan ergama of keessaa qaba namni kun namni amma ol ba'e kun dhugaan isinitti himan ergama of keessaa qaba wallahi ergama of keessaa qaba jechuudha obboleessi omee si gaafadhe ila wanti isin dubbataa jirtan waa'ee nageenyaa irratti dubbachaa jirtan waa'ee biraati miti waa'ee nageenyaati fi waa'ee amantaa maaltu walitti buuse waa'ee nageenya yoo taate sabni martuu keessatti miidhama. Musliimni keessatti miidhama, kiristaanni keessatti miidhama. Tokko biyya keenya san keessatti walumaan beeyna jechuudha. Ammoo asirratti jechoonni ati fayyadamaatiin turte jecha biraa fayyadamaa turte. Fakkeenya waa'ee Jawaar kaasteeti. Waa'ee gartee dhaabaa kaaste. Waa'ee gartee amantaa kaaste. Maali kana guutuu burjaajessuun? Miidiyaadha kun bakkeen irra jirru namni na taajjabettee xiqqishuu si yaaddu. Sabaaf saba walitti buusu akka fakkeenya amantaan Islaamaa amantaa Ortodoksii dhiibbaa irraan ga'ee. Brother, gaafii qabaate gaafii naa qabadhu siifan deebisu. Yaada kennachaa jira laa dhageeffadhu. Yaada kennachaa jira na dhageeffadhu. Ana taargeetii gooteen dubbatiin yoo dubbachuu barbaade yoo gaafii kanarraa qabaate na gaafadhu. Ilaa dhageeffadhu. Amantaas yoo taate akka nam tokkotti ragaa yoo qabaatte bakka akkanaa kanatti akkasitti miidhame. Ati amma akkaataan itti fudhamaatiin turte naannoo xarafa irratti jirutti amantaan Ortodoksii dhiibamaa jira. Ragaa qabu. Amantaan Ortodoksii dhiibamaa jira. Ila obboleessa biyya keenya keessatti nageenya barbaanna. Yoo nagaa barbaadde nagaa lallabuudha malee miidiyaa irra taa'anii amantaaf amantaa walitti buusu amantaaf amantaa wal nyaachisu maa barbaachise. Kan addas keessa jiru kun fakkeenya guddataan amantaa biraa qaba. Boona baadee amantaa biraa qaba. Dhageeffadhu.
Ila guddatan amantaa biraa qaba. Boonaa baalee amantaa biraa qaba. Wal kabanyee wal jaalannee jaalalaa wajjin jiraataa jirta. Ati ammoo as keessatti maal fidaa jirta? Akkaataa hawaasni keenya kan lafarraatii fi kan miidiyaa irraalleen amantaa walitti bu'uurratti shoora taphachaa jirta jechuudha. Kana siif liqinfamu obboleessoo. Rakkoo yoo kan jiraatu taate keenya hin baay'atee dabaree naa kennu yeroo dheeraa dabaree si kennee ture na dhageeffadhu obboleessoo. Taargeetii nagootee dubbatin. Yeroo dheeraa si kennee si dhageeffadhee ture. Jalqaba si dura seenee ture ani. Dhageeffachaa jira. Muitis rabban adde yoo rakkoon kan jiraatu taate bakka amantaa taargeetii si godhadhee naasoof yoo barbaadan na baasa taargeetii na godhattee naasa'in. Jecha kee taargetii godhadhe taargetii maaliin si godhadha jecha kan keera dhaabbadheeti naasayaa jira fakkeenya wantoonni ati haasayaa durte jechoota dhiibbaa of keessaa qabu jechoota jibbaa of keessaa qabu nuti akka amantaa islaamaatitti amantaa kiristaanaa ni jaalanna shari'aa irratti illee namummaa irratti illee obbolummaa irratti illee biyyummaa irratti illee wal jibbaa takka hin qabnu amantaa abbaan waan barbaadetti amana fedhuu ragatti amana fedhuu rabbitti amana kakanaa nama hin galchu garuu as keessatti amantaa taargetti godhanii miidiyaa irra walitti buusu maa barbaachisu hin barbaachisu yoo rakkoo qabaatu natti dubbadhu maal jedhee walitti si buuse yaa situ dubbachaa jira bar dhiibbaa irraan qabaa jiranii kadhiibaa irraan gayaa jiru naannoo xarafa irratti namni xarafa irraa nama dhiibu tokko hin jiru amantaa lafarraa miti qilleensa irratti wal dandeenye wajjin jiraataa jirra walii kabanyee walii jaalannee jechuudha. Kun sirriidhaati miti obboleessoo na dhageeffadhu sitti hima. Habibi ana na cinquu hin dandeessu na gaffa'uu hin dandeechu. Cinqaadhaa miti yaada kenkeetu yaada cinqaati tokkoffaa irratti nama isin jala deemtan sanii nama keessan san jedhu maali dhageeffadhu. Ani hin beeku baay'ee maqaa isaan ilma Oromooti. Kutaa kamiyyuu saba kamiyyuu gandaa fi kutaan qoqqoodeen beeku sun siyaasaan abbaa qaba waa'ee siyaasaati miti wanti irraa dubbataa jira erga miidhama biyyaa irraa ka dubbattu taate miidhamee jira miidhama isa waliin barbaaduu dandeenya fakkeenya bakka amantaan ortodoksiitti miidhame sanitti cufa ilmaan Oromoo gadi buunee islaamaaf kiristaana hin jennu waan naannoo san qulqulleessu naannoo san tasgabbeessu yoo miidhamni jiraate immoo miidhama san waliin deebinee ijaaru akkuma tana dura kaleessa aadaa waliin qabnu haala san irratti hin baay'ate guyyaa tokko lamaa miti hin baay'ate. Guyyaa lama sadi afur odutee rakkoon qabu waggaa 6 waggaa 5 mulu waggaa 3 mulu obboleessa koo akkam goon ila obboleessa kiyana dhageeffadhu roobeel baalamaa tabuun jedhama roobeel baalamaa tabuu kana dubbatu jettanii yoo barbaadan waan barbaadan amma jechuun asirratti baalamaa tabuun kun nama biyyaadha nama biyya takkaati na fakkaata dhugaa isa jechuun miidhamni duuti akkuma jirutti ta'ee garuu kallattiin ati ittiin ibsatte kun sirrii miti jedhanii turean. Maaliif an fakkeenyaaf an dhalataa shirkaati namni meeqa akka du'e eenyu akka ajjeese ebalu jechuu haa baadhu malee namoota du'e musliimaaf kiristaanillee hunda isaaniitu hin beekna sii galee kanaaf garuu kana adda baaftee addatti fitiila ortodoksii jechuun kee sirri miti. Ani hin fudhu kana maaliif nuti warra biyya san kee dhageeffadhu duratti dhageeffadhu fuullee. Wannan akkas jedheefi bakki amantaa keenya waan gubateefi okay. Ati dhageeffadhu dursa dhageeffadhu obboleessoo dursa dhageeffadhu. Namseen namaatu baarti manni amantaa mara qoba deebisanii ijaaranii namseen namaa ba'aa jirti bara namnu meeqa du'aa jira. Si galee kanaaf asirratti bargaa jirtu jechoota ati jette kan akka waan dhiibbaa gartees amantaan biraa dhiibbaa sanarratti gartee amantaa sanarratti dhiibbaa geessee kan gamaa gamana osoo akkas hin taane obboleessa kiyya yoo rakkoon ka jiraatu taate wanti kun miidiyaa irraami ila rakkoon bakka kana jira rakkoo kana wajjin furmaatatti haa goonu akkasitu barbaachisa malee isiin waan xiqqoo taate waan daangaarra jirtuuf achiin dhiiban kun maal agarsiisa jibba agarsiisa jechuudha jibba akkasisa waliif hin qabnu nuti warri biyya tokkodhaati miti biyya biraati nu amantaadhaan wal dandeenyee wajjin jiraanna jechuudha hadda biyya san ka wajjin qabna waa hunda wajjin qabna jechuudha jireenya wajjin qabna biyya keessatti illee duune waliin ati keessatti awwaalamnu amantaa abbaa waan barbaadetti amana obboleessa kiyya kasiin jedhu yoo rakkoon ka jiraatu taate rakkoo san waliin furuu dandeenya yoo amantaan kiristaanaa gartee amantaa islaamaa ka dhiibu taate dhiibbaan sun sirri waliin balaaleffannee akka irraa dhaabbachuu gochuu kiristaanaas akkasuma walitti qabnaa biyya walii qabna sabas walii qabna mootummaas walitti qabna jibbaan of keessaa haa qulqulleessinu siin jechuu barbaade obboleessa kiyya yaada akkasii sammuu kan kee keessatti yoo fudhattee jiraatte irraa of deebisi. Wanti irra jirtu kun miidiyaadha sin fayyadu sababsa wali buusuun amantaa walitti buusuuni faayidaa siin qabu siin jechuu barbaade obboleessa keenya kan yaada kana kaasne. Ani namaaf nama walitti buuseen beeku amantaaf walitti buuseen beeku garuu wanti kun hin baay'ate namni guyyuma guyyaadhaan ajjeefama
eenyutti mannaa eenyutti boonyaa mangistii waan kana ejjechiisuu hin danda'a aqimii qaba garuu yeroo hunda gaafii keenya boonas taatee kiingi jedhamee mubaarak ta'ee meebii har'as hin arge waa'ee artii shirkaa kanarratti yeroo dubbattan kanaan dura uummanni akkana jefamaa jira jettanii yeroo gaafattan hin agarre meebii fooloo waan isin gooneef ta'uu danda'a. Hundaafuu yoon dubbii ani dubbadheen si muufachiisee jiraadhe dhiifama. Ammas garuu borus arsii keessatti uummanni ajjeefamaa qalamaa jira. Abisoo ortodoksiin. Ana laafinatti kan fudhata. Eenyu qale ila eenyu qale. Ani immoo eenyu qalee san inni bareeda. Eenyu qale qalee jettee bareeda. Qale gaafa jettu eenyu qale. Eenyu qale. Amantaa kamtu qale. Dhuunfaatu qale moo si warra siyaasaatu qale warra amantaatu qale. Namni wal barbaadu akkasii gargar baasi gaabboleessu. Dhaggeeffadhu sitti himaani. Ani immoo mubaarak jedhee jira. Wanta kana kan raawwachaa jiranii halkan akka bineessa halkan deemaniiti. Okay? An jedhenan. Halkanii osummaa kan beekamu ta'eef lafiiti isin gallaan yoo ajajamne hin deemna maaliif eenyudha ka deemee qalu sun habiibi halkan akka bineessa deemanii qalanii nyaatan ageechee moo dhageenyaati wannan dubbachaa osoo lafiiti ta'e abalu jenna eenyu jenna warri qalu sun amantaa iladha warri halkan deemee qalu sun amantaa ortodoksii qofa irratti xiyyeeffatee qale moo halkan deemee waan naannoo san qofa jiru deemee qala Habibi, ani marrajaan ani qabu beete kiristaana ortodoksii gubanii warra ortodoksii ta'e ajjeefame qalame waan annageef kan argees okay isin immoo akka amantii keechanitti yeroo asirra dhuftanii akkatti ajjeefamaa jirra akkatti qalamaa jirra yeroo jettan hin agarreesi hin nageenyes uummanni iyyaa jiru warri zeenaa dubbisus ortodoksii 39 beete kiristaanni gubate jedhanii viidiyoo warri zeenaa guguddaa dabarsan laaluu hin dandeessan har'a bichaa miti yeroo hunda iyyina amma garuu bakka wanni hunduu humnaa ol ta'e dhugaa warra qalame kecha yookaan warra ajjeefame kecha anas oduu akkas na godhani natti tola. Indee nama tasfaa muree bakka ani muree amma si galeen